Kafuun akkam jirtan maatiiwwan boruufantii fi baga nagaan gara boruufantiitti deebitanii har'a wantoonni waliin laallu tiitoriyaalii kanarratti will 30 day challenges on part 4 PHP part 5 keenyarraa kan waliin laallu foormii PHP irratti foormii akkamitti akka fayyadamnu waliin laallaa jechuudha. Forms on PHP kan jedhu form and PHP. Jechuun foormiin akkamitti PHP keessatti fayyadamnee daataa fi sarvaratti samiit gochuu dandeenya kan jedhu waliin laallaa jechuudha. Foorm jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin laalludha jechuudha paartii kanarratti. Akkasuma immoo paartii tokko haga 4 irratti wantoota jiran baay'ee isaa waan PHP keessatti konseptiiwwan jiran baay'ee waliin laalaa turreerra. Kanaaf viidiyoon sun immoo irra deebitanii akka daawwattan paart 1 hanga paart 4 isaa maal akka fakkaatu irra deebitanii akka daawwattan isiniin jedha, isin affeeraa jechuudha. Kanaaf paart 5 osoo hin eegaliin dura paartii 1 irratti, paart 2 irratti, paart 3 irratti, paart 4 irratti maal hojjenne kan jedhu argachuudhaaf duubatti deebitanii viidiyoo kana akka daawwattan isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni YouTube chaaneelii kana sabiskiraayibiin kun sabiskiraayib godhaa. Moor sabiskiraayib gochuun warri moora asirratti barbaadan maalinni warra beezik konseptii piroogiraamingii laanguujii kamuu haa ta'u barachuu barbaadan beezik piroogiraamingii irraa kaatanii hanga adivaansidii akkasuma immoo akkamitti kan maarkeetii keessa galtanii divilooppar taatanii hojii ittiin hojjechuu dandeenyu jalqabarraa amma kaanee akka hojiitti galluuf kan nu taasisu guyyaa 30 chaalenjoota jiran wantoota waliin laalaa deemnudha jechuudha. Kanaaf namoonni tiitoriyaalii akkanaa viidiyoowwan wantoota hojiin hojjechiisan real implementation keessa nu galchuu danda'an warri argachuu barbaadan YouTube chaaneelii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo bell icon irra godhattanii viidiyoowwan kun yeroo gallakkisuun akka argachuu dandeessaniif bell icon irra godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf ani Dajaneen jedhama garee boruufantii irraa walumaan turraa jechuudha. Hanga viidiyoo kanaatti kan waliin turra. Kanaaf form jechuun maal jechuudha? Form jechuun HTML taagedha. Attribuutiin isaa garee HTML elementii keessaa kan dhufe maaliif nu fayyada? Daataa interfeesii nuuf qopheessee gara sarvaraa yookaan iddoo wayiitti akka nuti erginu daataa keenya sana odeeffannoo keenya akka nuti samiit goonu kan nu gargaarudha jechuudha form jechuun. Formiin gosoota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf registration formiin jira, login formiin jira, filter formiin jira, search formiin jira, report formiin jira. Foormota hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa amma nuti kan laallu registration formii akkamitti akka argachuu dandeenyu waliin laalla. Akkasuma immoo PHP inni kun static formidha. Staatikidha. Fakkeenyaaf login formiin interfeesiin jiru staatikidha. Garuu PHP'n immoo daataa san fudhatee daayinaamikaalii cheenji gochaa daataa nuti galchinisanii cheeknuu gochaa nuuf deebisaa deemaa jechuudha. Kanaaf isa san eegaluuf jalqaba duraa maal goonaa? As dhufnee koontiroolennaa goonuti faayila haaraa tokko kireetaa godhu. Isa san registration formii akkamitti akka kireet gochuu dandeenyu. Sanaa booda maalan jedhaanii form.php jedhee siivaa godhu faayila kana jechuudha. Control S godhaa siifan godhaa jechuudha. Kanaa booda as keessatti dhufnee HTML syntaxii kaafnaa. HTML syntaxii keessatti registration form yaa jennuuni. Registration form jennaani taayitiliin kee registration form kan jedhu akka nu baasu itti deemnaa jechuudha. Sanaa booda eessa dhufnaa? As dhufnee H2 haa jedhuuni. Fakkeenyaaf personal daataa namarraa fuunee personal information kan jedhu wayi personal register personal or akkas jechuu dandeenya. Employee registration formii tokko employee registration formii create goonaa jechuudha. Sanaa booda asitti dhufnee jalqaba duraa maal jennaa? Form jennee kana. Form action asuma irratti deebisa. Meetidiin keenya yeroo asirratti loojikiin isinitti himu foormiin meetidii qaba. Meetidoonni gosoonni meetidii lamatu jira. Moor beekamoo warri ta'an jechuudha PHP keessatti. Tokko poostii fi geet meetidiidha.
Post jechuun daataa keenya foormii hidden foormii ta'een submit nu godhaa jechuudha. Post jechuun foormii hidden kan ta'e daataa keenya baatee gara xaanutti sarvara yookaan lokeeshinii iddoo biraatti nuuf geessaa jechuudha. Inni biraa immoo get methodiin immoo daataa keenya san kan submit nu godhu URL irratti display gochaa daataa keenya san akkaataa ittiin mul'atu nuuf dabarsaa jechuudha. Kanaaf meetodii kana lamaan laalla. Amma poostii haa fayyadamnu. Kanaa booda meetod taayipiin keenya poostidha. As dhufnee fakkeenyaaf leebil jedhee first maqaa first name kanaa booda leebiliin break laayiniin qabu waan ta'eef break laayin jennee asitti dhufnee input asitti maal goonaa taayipii keenya teekistaa jedhuuni. Neemiin keenya immoo fname first name jechuu kooti. As keessatti fname jennaanii kanaa booda placeholderii kennuufii dandeenya ammaaf nun barbaachisu jennee haa dabarru. Kanaa booda break line jennaan asitti. Isa kanaa booda koppii haa godhadhu foormii kan yeroo tokko middle name, last name, phone number, email haa jedhu. Kun middle name haa ta'u. Isa kanaaf jechuudha. Middle maqaan isaas name jennaan. Name bakka jedhutti name. Kan ammoo last name jennaanii asitti dhufnee name haa goonu. Isa kanaan phone number haa jennuuni. Phone asitti dhufnee maal goona phone jennaanii dhufnee asittis phone jennaanii name isaatiin itti aansine immoo email address waan jenneef email jennaanii data taayipiin keenya maal ta'a emailii ta'a jechuudha. Kun text yoo ta'e kun emailii ta'a neemiin isaa emailii goonaa jechuudha. Kanaa booda foormii kana generate goonee jirra. Asitti immoo bataniin tokko jirti. Fakkeenyaaf isa san maal jennaa input type submit foormii keenya kana submit akka godhu value save kan jettu create goonee sanaan booda save goonaa jechuudha. Register jechuu dandeenya daataa keenya sanaa booda neemii isaa maal haa jennuuni daataa keenya kanaaf name is equal to save yaa jennuuni foormii kanaaf faayila save jedhu kennineefi jirraa jechuudha. Sanaa booda PHP keenya kaasuu qabna. Sarvara keenya start gochisiisuu qabna. Yeroo hundaa PHP run gochuu PHP'n server sideedha waan ta'eef servera keenya zaampii yookaan waambii keessaa local hostii keenya local serveroota keenya kaasuu qabna. Sanaa booda zaampii keenya start baachee sanaa booda MySQL start goosifnaa jechuudha. Daataa keenya akka inni start godhuuf akka lokeeshinii nuti waan barbaannu sana akka hojjennuuf browser irratti isaan start gochuun start goonee booda maaltu jira as dhufnee browserii keenya start browserii kaafnee local host jennee asitti maal jennee folder php tut sanaa booda erga php tut jennee booda maal jennee form dot php jennee sanaa booda foormii keenya san asitti nuuf fidee jira jechuudha. First name, middle name, last name, phone number, email jennee sanaa booda isaan kanneenii jechuudha daataan asirra jiru. Itti aansinee immoo wanti hojjennu maalinni erga isa kana submit goone booda foormii keenya display akka godhu barbaanna. Fakkeenyaaf first name Caalaa middle name Boonaa last name Tolosaa jennee lakkoofsa isaa 9 lakkoofsa email Caalaa asitti dhufnee email bakka jedhutti caalaa@gmail.com jechuu dandeenya. Sanaa booda gaafan save jedhuun maal godhaa idduma kanatti na deebisaa jechuudha. Foormii keenya submit godhee amma nuti kan barbaannu maali erga isa submit goonee booda meetodii keenyan daataa asirra jiru san display akka nu godhu barbaannaa jechuudha. Kanaaf as dhufeen iddoo kanatti haa hojjedhu. Sitti maal jenna PHP keenya syntax ni kaafna akkuma iddoo trainingoota darbanitti ilaalaa turre PHP jennaanii submit erga goonee booda fakkeenyaaf daataan anasii submit godhu sun akkanatti mul'atuuf jechuudha. Dursa maal goonaa if is jennee kaana submit ta'e moo hin taane inni kun post
eenyu save name ishee tana jechuudha. Save name jechuun foormii tana. Foormii save jenne name is equal to save bakka jenne kan asitti dhufnee sanaan booda as keessatti hojjenna. Daataa f name is equal to underscore post as keessatti finnee f name jennaan. First name kan jenne f name jechuun isa kana jechuudha. Name bakka jenne kanatti f name jennaan. Sanaa booda semicolon goonee daataa keenya kana L name jechuun last name jechuu kooti underscore post as keessatti maal jennaani L name jennaan. Sanaa booda semicolon copy goone isa kana duplicate haa godhu. Fakkeenyaaf isa M name asitti dhufnee maal goona middle name jennee M name jennaani. Asitti immoo email as keessa dhufnee emailii kenninaa fi akkasuma phone number asitti dhufnee phone number kenninaa fi jechuudha. Wantoota asirra jiran gaafa nuti submit goonu direct garasitti akka nu geessu goona. Sanaan booda echo jennee haa kaanu asitti yeroo tokko semicolon goonee daataa fi erga galmeessinee booda akka nutti mul'atuuf break gara lachuunu break haa godhu jalqabarraas gara dhumaatiis jechuudha. Sanaa booda echo jennee your registered your name your full name haa jennuuni. Full name jechuun maqaa hanga kaakayyuutti jirudha. Concatenate asitti maalin f name dot m name dot l name semicolon goona. Osoo semicolon hin taane asitti dhufnee maal goona br goonu daataa keenya break line goosifnaa jechuudha. Sanaa booda your phone echo your phone and email address jennee asitti dhufnee maal goona phone jennaani. Tuqaa concatenate with and jennu koomaa fayyadamuuti dot email haa jennu. Sanaa booda semicolon goona. Daataan keenya bifa kanaan manage nu ta'a jechuudha. Amma peejii kana gaafa refresh godhu homaan argadhu. Maal jedhaa isa dura galmeessine san nuu qabateera. Amma rejistaraa goonu fakkeenyaaf Jihoon Gosaa Caalaa hundumaa. Sanaa booda asitti lakkoofsi bilbilaasaa kana emailiin isaa Gosaa @gmail.com jennee save jennaan. Gaafa save jennuun iddoo gara olii kanatti nu fidaa jechuudha. Your full name is Gosaa Caalaa hundumaa. Your phone number and email address is kana @gmail.com. Foormii rejistireeshinii bifa kana manage goonaa jechuudha. Jalqaba duraa amma immoo garaagarummaa geetiif poostii ilaallu. Amma asitti mallattoo haashii qofa dabale poostiin. Yoo geetii goonu garuu daataan keenya guutuusaa achirra kahaa jechuudha. Fakkeenyaaf geetitti jijjiiruu barbaanna taanaan isuma kana geetitti jijjiirraa as dhufnee maal goona ishee post jettu hunda ishee gara geetitti jijjiirraa jechuudha. Geeti jennaani. Kanaa booda as dhufnee isa kana save goonaa jechuudha. Daataa keenya kana gara geetitti jijjiirree save goonaa. Ammas dhufnee peejii keenya kana refresh haa godhu. Jalqaba duraa Tolosaa Roobaa maqaan abbaa Roobaa maqaan akaakayyuu Gurmuu jennee duwwaa 9 lakkoofsa emailiin isaa kana yoo ta'e save gaafa jennuun ammasitti yoo ilaaltan PHPF neemiin Tolosaadhaa maal kan jedhu asirra nuu kaa'ee jira jechuudha. Isa san asirraa guurrata. Amma peejii kana yoo refresh godhus gadi lakkisuu jechuudha. Kun search query fakkeenyaaf Google bira dhaqnee Google
jennee yeroo sarchi goonu amma akkatti jira. Fakkeenyaaf what is form osoo hin jedheeni akkaataa inni itti kaa'u ilaala. What is jedhee form jedhee asirra kaa'eera jechuudha. Innis maal fayyadama? Baakgiraawundii geetii fayyadamaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan foormii keenya kontirool gochuu dandeenya. Foormii samiit goonee daataa keenya gara barbaannutti akka barbaannutti maneej gochaa deemuu dandeenya jechuudha. Inni biraa foormiiwwan kana tiitoriyaalii fi akkasuma soorsii koodii isaa yoo barbaaddan BBN 11 akkuma tiitoriyaalota darban irratti waliif sheer gochaa turre BBN 11 jedhee forms kan jedhu kanatti buutanii daataa kan wantoota barbaaddan kan asirraan dubbisuu dandeessu jechuudha. Foormi kan jedhu kana maal akka hojjenne wantoota nu barbaachisan kan akkamitti akka hojjechuu dandeenyu fi akkasuma immoo wantoota dabalataas beezik diskiripshinoota barbaachisoo ta'an asirra isin kaa'eera. Isa sanirraa argachuu dandeessu. Kanaaf tireeningiin tiitoriyaaliin paartii 5 irratti isin qabadheeraadhe kana fakkaataa. Amma tiitoriyaaliin ittaanu immoo moor advaansed ta'aa dhufaara. Tiitoriyaalota kanneen gara daataa keenya kana gara konseptii daataa beezii waliin kominikeet akkamitti gochuu akka dandeenyu, fankishiniiwwan garaagaraa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyuu fi wantoota baay'ee isaa waliin laallaa tiitoriyaalii ittaanutti jechuudha. Tiitoriyaaliin ittaanu paartii 6ffaa irratti moor xiqqoo daataan isaa loojikiin isaa kompleksii ta'a. Akkasuma yeroon isaatis immoo akka yeroon xiqqoo dheerachuu danda'a jechuudha. Sa'aatiin turtii leenjichaa akkasuma tireeningichaa viidiyochaa dhedheerachaatuma dhufaa jechuudha. Maaliif daataan keenya wanti nuti hojjennu hundumti isaatu beezikaalii amma konseptiiwwan xixiqqaarraa gara konseptii isa kompleksitti siiqaa deemna waan ta'eef haala saniin naaf hubattuu hanga tiitoriyaalii ittaanutti walitti deebinutti nagaan turaa. Yoo gaafii qabaattan immoo koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma laayik sheer gochuu keessanis hin dagatinaa. Laayikiin tokko anaaf viidiyoo ittaanu akka naaf hojjetu waan na taasisuuf galatoomaan siniin jedhaa. Horaa bulaa nagaan turaa. Baay baay.